Gara nageenya waaqni egaa irrammoo waa'ee feesbuukii akkaataa kamiitiin feesbuukii keenya nu jala badi yookaas paaswoordii isaa daganne bifa kamiin argachuu dandeenya kan jedhudha waliin kan ilaalu jechuudha. Egaa yeroo baay'ee feesbuukii erga banannee booda bilbila ni jijjiirranna yookaas bilbilli keenya hatamuu danda'a. Wantoota adda addaa nu quunnama jechuudha. Kanaafiyyuu dirqama feesbuukii keenyaa akkaataa kamiitiin paaswoordii isaa daganne argachuu akka itti dandeenyu bal'inaan waliin ilaalla. Egaa bal'inaan chaanaalii yuutuubii Naardus Tube irratti kana barsiiseen jira. Namoonni daawwattanii argitanitti dheena mana. Tole amma immoo bifa kanaati yookaas namoonni amma daawwachaa jirtan bifa ittiin paaswoordii feesbuukii keessa dagattanitti argachuu dandeessan waa xiqqoo waliin ilaalla. Mee kallattiidhaan feesbuukii keenya keessa seennee ilaalla. Jalqaba feesbuukii keenya banannaa. Fakkeenyaaf feesbuukii koo kana keessa seeneera. Feesbuukiin itti isin agarsiisuu barbaadu feesbuukii kan biraa tokko isinitti agarsiisa. Kana loogaawut godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Loogaawut godhee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf feesbuukoonni kun asirratti babbanamanii jiru. Haa ta'u paaswoordii isaa hin beeku yoon ta'e seenuu na rakkisa jechuudha. Paaswoordii na gaafata. Yookaas lakkoofsa bilbilaa yookaas iimeelii of biraa qabaachuun qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa 3 naannoo kanatti isinitti argamti jedhee yaadala. Asitti tuqaa 3 kanarraa al tokkoof gaafatannu kana nuuf fida. Loogin jedha. Save logon for remove the account from phone. Amma fakkeenyaaf kanarra yoo xunne guutummaa guutuutti paaswoordiis asirraa remove gochuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni feesbuukii keessatti fayyadamanii utuu remove tuun godhin gaafarraa baatan loogaawut gochuu qofti gatiin qabu jechuudha. Feesbuukii keessanii kuni akka feesbuukiin keessan hatamuuf intinaas hin godhe jechuudha. Kanaaf kan lammaffaarra jiru kana irratti jettanii remove gochuu qabdu guutummaa guutuutti silkii namaarra gaafa fayyadamtan akka akkaawuntiin keessan hatamu godha waan ta'eef. Mee kanaaf gara dudduubaatti deebi'etan seenee ilaala. Na seensisa amma na seensiseera. Garuu har'a isinitti agarsiisu kanan barbaade kunoo jala kanatti kan argamtu ishee kana isin gaafata jechuudha. Login to another account kan jettu kana isin gaafata. Gaafa irratti jettanii moobaayil yookaas iimeelii fi paaswoordii isin gaafata. Fakkeenyaaf duwwaa 9 49 duwwaa 6 54 duwwaa 9 49 duwwaa 6 54 jedhee paaswoordii koo immoo hin beeku. Anda gadde jechuudha. Paaswoordii koo hin beeku yoon ta'ee maal gochuun danda'ama? Fakkeenyaaf namoonni baay'een bilbila keessan hin banattu. Bilbila keessan ni bantu. Feesbuukii jechuudha. Feesbuukii hin banattu. Gaafa banattanii raawwattanii hin dagattu. Bilbila jijjiirrattu yookaas bifuma ta'eetiin paaswoordii bilbila keessan paaswoordii feesbuukii keessanii dagattu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma yaadachaa jira garuu akka waan dagadheetti asitti maal gochuun qaba? Lakkoofsi bilbilaa yookaas iimeeliin ittiin feesbuukii kana bane dirqama na bira jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf maal gochuun qaba? Bakka kanarra dhufee forget gochuun qaba jechuudha. Forget password kan jedhu irra nal tokkotiif tuqaa jechuudha. Ergasii booda kunoo lakkoofsa bilbilaa koo kanaa search godhii ilaali eenyu akka ittiin banee jiru check gochuudhaaf jechuudha. Search bakka jettu sanaan nan tuqa. Qayyinatti agarsiisee jira. Kunoo haala kanaatiin naa fidee jira jechuudha. Naa fidee jira. Ammas dudduubatti hin deebi'a.
Okay. Na didee jira jechuudha. Kanaaf furmaati isaa maali kan jedhu waliin itti deebina. Yeroo baay'ee akkas gaafa gootanii tole jedhee isiniif hin seenu. Haa ta'u jala kana search by your email kan jettu kana argaa jirtu ishee al tokkoof tunnee ilaalla. Asirratti immoo akkas jedha. Enter your email or full name jedha. Maqaa ittiin feesbuukicha banattanii turtanii galchaa jedha. Fakkeenyaaf jaalala dhugaa dhugaa jedheen sarchiin godha. Egaa kunoo maqaa namoota amma kana feesbuukii kanaan banatee jira jechuudha. Maqaa feesbuukii kanaatiin namoota amma kanatu banatee jira. Karaa ittiin feesbuukii keenya nu jalaa bade argannu keessaa tokko karaa isa tokkodha jechuudha. Egaa ani feesbuukiin koo innan barbaadaa jiru kun isuma jalqaba kanarratti argamu kanaadha waan ta'eef isuma irratti okee jedhaa jechuudha. Xiqqoo neetworkiin rakkisaa waan jiruuf. Ergasii booda kun haala kanaan naa fida. Kun iimeelii kooti. Asitti maqaa feesbuukii kootii fidee jira. Asii continue kan jettu kanan tuqa. Continue kan jettu kana gaafan tuqu bilbila koo irratti banamee waan jiruu fi maqaa paaswoordii kootii gadheen jira. Already amma paaswoordii nan gaafanne ganaa bakka itti na gaafatu qabaa jechuudha. Kanaaf amma inni naa fidutti nan eega. Okay, kun na seensisee jira. Na seensisee jira. Already paaswoordiis nan gaafanne akkasumatti maqaa koo search godhee iimeeliin koo asirra waan jiruu fi kallattii maan na seensisee jira. Amma egaa bilbila koo irraa remove godheen isinitti agarsiisa. Ammas si'a lammaffaa dhufeen log out bakka jettu kana tuqee log out godha. Egaa isa booda kunoo bakka tuqaa sadan jirtu sanan al tokkoof tuqee isinitti agarsiisa. Jalqaba isinitti agarsiiseen ture guutummaa guutuutti bilbila irraa remove gochuun akka dirqama danda'amu jechuudha. Namni barbaade bilbila keessan keessa seenuu danda'ama. Fakkeenyaaf amma paaswoordiitu nan gaafatin callisee mana galchee jechuudha. Akkas jechuun bakka tuqaa sadan kana tuqee remove irraan goonee jechuudha. Kunoo bakka itti mare kana yoo ilaaltanii guutummaa guutuutti asirraa remove waan hin godhinii fi bilbilli abbaan barbaade yoo dhufee search godhee keessa seenuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli keessan yoo bade namni bilbila keessan hate suni bifa barbaadeen bilbila keessan fayyadamuu danda'a jechuudha. Isa kanaaf kunoo lammaffaarra kan jirtu kana tuquudhaan guutummaa guutuutti remove irraa godha bilbila koorraa jechuudha. Amma tuqeen jira. Remove jedhee na gaafate jira. Remove bakka jettu kanan tuqa. Already amma guutummaa guutuutti bilbila koorraa badee jira. Amma paaswoordii feesbuukii kootii kana yaadachaa hin jiru. Paaswoordii feesbuukii kootii kana meeqa akka inni ta'e yaadachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf dirqama bakka kana dhufeetanii feesbuukii koo kana galcha jechuudha. Amma fakkeenyaaf duwwaa 9 49 duwwaa 6 84 53. Egaa paaswoordii yaadachaa hin jiru waan ta'eef asii 1 2 3 4 5 6 7 8 deemee callisee itti naqa. Gaafa itti naqu maal jedhaa the password sirrii miti naan jechaa jira, incorrect jechaa jira. Kanaafuu akkuma jalqaba isiitti himee ture kunoo bakka kana dhufee forget gochuun qaba yookaas forget kan jettu kanarrattan al tokkoof niin tuqa. Ergasii akkuma jalqabaa sana sarchii godhinaan jechaa jira. Sarchii kana nan tuqa. Gaafan tuqu kunoo qaayinatti agarsiisaa jira. Egaa ammas bilbila keessanirraa bakka paaswoordiin keessan jiru baruu yoo barbaadan yookaas paaswoordiin keessan eessa miliqee akka jiru baruudhaa fi wantoota itti fayyadamtan keessaa tokko isiitti yoo agarsiise asii gaafa xuxxanii bifa googilii fakkaatuun kan dhuftu sanarra al tokkoof yoo seentan fakkeenyaaf dudduubatti al tokko deebiin isinitti agarsiisa.
already gaafa xunnu kunoo manage password waan jettu kunoo bakka kanatti nu dhufti. Manage password kanarra al tokkoof gaafa xunnu kunoo haala kanaatiin nu fida. As keessa password hidhannee jirru kan Facebook fakkeenyaaf as tuqadheen ilaala. Password koo bane. Kan Facebook kootiin originaalli kunoo isa kanaadha. Egaa addi wantoonni babbanattan guutummaa guutuutti kunoo as jalatti ni argattu. Fakkeenyaaf Facebook maal waan hundumaa jechuudha. Isaan alatti garuu forget gochuudhaan haalattiin keessa seenuu dandeessa yookaan argachuu dandeessanidha kan isitti agarsiisaa jiru. Kanaaf bifa nama isiniin jedheetiin yaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf 2 3 4 5 6 7 8 bifa kanaatiin itti naxxanii ammallee ni ilaaltu jechuudha. Argaa jirtanii amma gaa bilbila koo remove irraa godheen jira waan ta'eef kana na gaafata jechuudha. Kooddii interfacebook kooddi naan jedha. Lakkoofsa bilbilaa irratti lakkoofsi dijiitii 6 ergamee jira naan jechaa jira. Isa kanaafi bifa sanaatiin lakkoofsa dijiitii 6 sana argadhe malee seensisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dirqama lakkoofsa bilbilaa ittiin baname sanarratti kooddiin naaf ergama. Haala kanaatiin Facebook kooddii odeeffachuu hin danda'a jechuudha. Yoo emailii ta'e immoo emailii manurka jirurratti ergama jechuudha. Okay, amma Facebook keenya keessaa baanee gara emailii keenyaa deemna jechuudha. Emailii keenya keessa dhufna. Emailii keenya keessa gaafa dhufnu kunoo akkuma jalqaba irratti argitanii kooddii naaf ergee jira jechuudha. Emailii koo irratti kunoo jalqaba irratti kanuma argitan kana asii gadi qabee koppiin godhadha. Koppii godhadheen fudhee deemaa jechuudha. Dhaqeen bakka Facebook kootii keessatti galchadhaa jechuudha. Bakkaan jalqaba banaa ture sanatti. Isa booda kunoo as keessatti guuttadha jechuudha lakkoofsa koo. Kun akkuma argaa jirtan enter new password naan jechaa jira. Egaa amma password haaraa galchachuu dandeessa naan jechaa jira. Kanaaf password haaraa galcheen isinitti agarsiisa. Kunoo galcheen jira password dijiitii 10 jechuudha. Dijiitii 8. Akkuma agartan kunoo Facebook koo banadheen jira jechuudha. Password dagadhee lakkoofsa bilbila kootiis utuun hin beekin emailii koo qofa bilbila koo irra jiruutiin kooddiin naaf ergame Facebook koo haala kanaan banadheen jira jechuudha. Kooddii ergan itti naqee booda kunoo haala kanaatiin gara fuulduraatti hin deemaa jechuudha. Kunoo asumatti akka argitan okeen jedha. Amma kunoo na seensisee jira jechuudha. Facebook keessa seeneen jira. Password itti jijjiirradheen jira jechuudha. Facebook makoo duraati oomaa garaagarummaa rakkoo biraan qabu. Haala kanaatiin Facebook nu jalaa badee deebifnee argachuu dandeenyan isiniin jedhaa. Egaa galatoomaa barnoota biraatiin hanga itti dhufnutti chaanaalii keenya naardostuuf subscribe godhaa. Fuula Facebook keenya page keenya follow like gochuun dagatinaan isiniin jedhaa. Namoonni karaa TikTok hordoftanis TikTok keenya follow gochuun dagatinaa. Barnoota biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii.